Dargagummaa abbaa warraa gadmaatiin hundi keessan galatoomaa jiraatan faayidaa jechuun barbaada. Haceen gaafa wareegamus waggaa waggaadhaan maqaa isaatiin immoo adda ta'ee walitti nu qabaa jira waan ta'eef abbootiin, haadholiin, ijoolleen, dargaggeeyyiin illee utoo isa hin dagatiin hanga yoonaa waggaa ja'affaasaa kabajuu keessanitti isa qofa osoo hin taane warroota isa wajjin wareegaman illee yaadachuu keessanii hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Nutis sagantaa kana waggaadhaan kabajna biyyatti uummanni bakka jirtanitti laphee keessanitti akka siidaa ta'e kabajaa jirtaniif hedduu galatoomaa jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu egaa Haceen wareegamee kaasee nuti illee hojii garaagaraa maqaa isaatiin hojjechuudhaan faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa biyya keessatti dhaabbatee hojjechaa jira. Dhaabbanni kunis maqaa isaatiin erga hundeeffamee waggaa 5ffaa isaatiin hojii waan achi keessaa hojjetu keessaa waggaa waggaatti maqaa isaatiin badhaasni Hacaaluu Hundeessaa gaggeeffama. Isaan alallee hojiiwwan hedduu faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa ni hojjeta. Egaa hanga yoonaatis dhaabbanni Hacaaluu Hundeessaa hanga lukaan deemuu kan qabu yoo ta'u hojii irraa eegamu hojjeteera hojjennee jennee yoo gaafanne nuti iyyuu mataa keenyaan gaaffii qabna. Isinis gaaffii qabdu gaaffii keenya gaaffiidhaan deebisna jechuudha. Faawundeeshinii isaa kana sirriitti galmaan gahuuf hojjechuudhaaf wantoota nu barbaachisan hedduutu jira. Egaa yoo waliin taanee waliin hojjennee wanti jijjiiramee jiru uummata wajjin hin taanes uummata gargaaraa waan ta'eef Haceenis muudaan jiru yeroo isaa wajjin ta'ee namoota gargaaraa wajjin ta'ee akka namootas gargaaraa ture. Nutis kan eegaasisaa kan fufsiisuudhaaf dhaabbata kana dhaabnee kan hojjechaa jirru. Isinis kan jadi aku sudah bagi nasi miras sempurna. Album yang sudah dibuat besok, ada kasih mana hidasih. Magala tidak tahu lagi seti, terjadi dengan kafe, hobi aktif. Walau tidak nanti sedang kamu, arus tu berbudu, ada abdi Muhammad Yokan, abdi Kope, karir saya, ada hal ni, halu dah berkawalin tahu, musik alat kami sebabnya. Habis tu tapi jadi bagi dia orang makan seti, album Isa Sina dah betul dicuba. Dan usaha mengunci sadada saat lagi dalam lagi seperti bore umi kekasar tu non ada wajah
keessummoota qaqqaalii warri asitti argamtan warra oo kana keessa goota yaadachuuf dhuftan baga nagaan dhuftanii hundi keessanii ashama walaloo qabadhetti isin dabarsa amma acee gaafa xiiqii acee gaafa adawaa acee gaafa finfinnee acee gaafa barkume sagalee kee hin duune onnee sabaa keessaa goota gaafa xiiqii hacaaluu hundeessaa goota onnee sibiilaa kan diinaaf sodaa hin qabne yoon si faarsa jedhes kan jechi sin ibsine ati nagaa faarsitee du'a Oromoo jibbite Abii Jansilaalee harkaan si galaafate waggaa jaha guutuu gumaan kee yoon baate gaaf sarrifaatuudhaan qeerroon mana yaate rasaasa mootummaatiin akka hin taane taate garuu dhugaan yeroo baay'ee gatii gaafata har'as mana hedduu keessa gaddatu mul'ata diinni har'as Oromoo nyaataa jira Oromiyaan har'as nagaa hawwiti namoonni nagaa barbaadan hedduu rakkachaa jiru garuu galtuun nagaa dhowwaa jirtu. Warri karaa nagaatiin harka kennatanis harka kennee nagaa barbaade lubbuu isaa oolfachuuf abdate garuu abdiin isaa karaa irratti citee abjuun inni abjoome dhiigaan xumuramte qawwee isaa lafa kaa'ee nagaa filate garuu nagaan inni hawwe ashaboo bishaan bu'ee taate haati ilma ishee ergattee abbaan ilma isaa deebii eeggatee kinoo ilmi isaa du'ee reefis bineensi nyaate nama tokko yaadannaa miti abdii cite yaadannaa lubbuu badee yaadannaa miti haqa hin argamin yaadannaa yoo nagaan jiraate namni harka kennate nagaan haa jiraatu du'a maa mudatu dirree nagaa dhiphisaa kootu galis hin jedha mana sirratti gubsiisaa na filadhu siin jedha ilma namaa rakkamee bahaaf gala dhoowwamee guutuu Oromiyaatti gidiraa gidirfame waggaa 8 guutuu lixaamanni gubataa kibbaa namni dhumataa maaloo yaa mootummaa hawaasni maa rakkataa yoo nagaan hin bulchine biyya lafa kaa'i yoo rakkoon jiraates mari'adhuu taa'i mormaan marii hin dinne simatu marii dide bilisummaa dhiigaan fidne buttee gaarummaa fidde bilisummaa dhiigaan fidne buttee gabrummaa fidde seenaan si haa gaafatu ani homaa hin jedhu qonnaan bulaan Oromoo nagaa kan inni fedhu har'as yaadanna hajee borus yaadanna hamma haqni mul'atutti qabsoo itti fufna nagaa dhugaa naqaan jalqabaa haqni yoo hafe araarris hin bada weenniin gaara baate meetiree qamaleen silaa itti sinii dabala meetiree hamileen walaloo barreessee walitti qindeesse dhiifa manaaf godhaa yoo nu waa balleesse waan dhageeffataniif galatoomaa. Dargaggoo ibsaa guddaa Amlee sirri dargaggoo ammoo bisalaamin beektu isa kana jechuudha nama walaleessaa walaloo barreessaa akkasumas dokumantarii ilmi amalaaltan kan nama hojjetedha. Itti xiqqaatu gurbaa kanatti waan guddaa irraa eegna duukaa guddaa tokko ijoollee qaroo akkana kana qabna kennaan inni taanu ibsa haamilee guddaadhaan gara bakkeetti. Ibsaanis nama walirra si waleessaa nama cimaa dargaggoo haalaan ijaaraa jiru nama qophii har'aa qofaa miti qophiiwwan darbee irratti nama walaloowwan garaagaraa nu waleessaa ture gurbaa taalentii qabu viidiyoo editarii asii gara fuulduraatti hawaasa keenya hedduu fayyadanii yaada amma saamalee xiqqoo maamiltoota keenyas asumaan haamilee guddaadhaan gara tisa isaanii taasisaa. Isinis gara fuulduraatti nama hojiiwwan akkanaa hojjetee badhaafamu isin haa taasisu. Saba ijaarame kan waan tokko ta'uu danda'u kan waan gaariitti illee boo kan kaayyoo isaallee galmaan ga'u jechuudha. Hamma onaa akka kaayyoon Oromoo galmaan geenye kan godhe tokkummaa dhaba keenya wal qoqqooduu keenyadha jechuudha. Sanarra kan ijaajjuu qabu akka yaada kiyyaatti jechuudha. Ijaaramuun namuu dubartiin akka dubartiitti dargaggeessa akka dargaggootti yoo ijaarame hawaasa utubaa malee hawaasa diigama. Ijaarsi ijaarame gara hawaasa jalattidha kan inni ta'uu qabu kan jedhu waan gaarii waan itti yaadamu qabu hawaasa utumuudhaa garuu namuu akka jiru of ijaaree hawaasa jalatti hiriiree hawaasa jabaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Kanuma jechuu barbaada. Kan itti aanu immoo nuun warri as jiru dhaloota gumaa nyaatu tun taane dhaloota gumaa baasu ta'uudha kan nu qabu. Maaliif gabrummaa abbootiin keenya eddaan mul'isna jedhanii nuun dhalootatti nu guddisan.
nu garuu gabrummaatti dhaloota guddisuu hin qabnu jechuudha. Nuni dhaloota gabrummaan irratti xumura argatu dhaloota ijaaramee jabaatee oolutu bee gara fuulduraatti deemudha kan nu ta'uu qabnu. Keessaayyuu biyya baqaati kan nu jiru wal malee waan qabnu ijaaramnee gara gartuu jiru hundaa yoo ijaaramne walutumna wal jabeessin inni beekne walirraa barata inni beeku wal barsiisaa jechuudha. Keessaa dubartoota faana argu ammaas dubartoota xinnoo tokko argas keessatti. Nu dubartooti gadi ba'uudha qabna, ijaaramuudha qabna, jabaachuudha qabna. Nuummanni hawaasni dhaabbatu nu utubaa hawaasaati akkasuma tokko beekuu qabna. Dargaggoonis immoo jabaadhaa ulfaadhaa galatooma.